Yaa Oromooti, yaa Oromoo kana nutti hin hubsina, akkana nutti hin eegina. Yaa Oromoo bolloo dhabdanii gartee miti akka nuti illee bolloo dhabnee gartee miti abbaa ilmaanii, abbaa miskiinaa gartee balloon gartee abbaa gartee ijoollee isaa kana bichaa miti, abbaa yaasmeen abbaa kanaan bichaa miti. Abbaa Oromoo hundaati, abbaa nu kana hundaati. Anaan. Nuti nuti takka kaamera abbaan hin jiru osoo baabaa kan hin jiran nuti baabaa kan malee kaamera ol boonfee. Daawwattootaaf maal laamte duuba? Du'aa akka godhanii fi akka hidhaadhaa baasan. Waan namni waan danda'u sagalee ta'e. Baabaan kee tola ooltummaa akka nama namni hundi isa bira walqixa akka nama hundaa dhaabbatu ni beekanii namni hundinuu. Ni beekan. Asii walumaan deemnee haa deebinee miti baabaa kee mana hidhaa sana dandeenye. Ummata hangachi dura fuula isaanii dhaabbannee egaa siraa namni hanga siraa isaan hanga gara manaa teenye isaan kana nuti siraa rabbi hadhannee irraa argannaa beekaa. Hanga ummatatti hoyyoo san hundaa'u hottu daawwattoota kana mee dhaamsa dabarse warra gartee ijoollee isaatiif haati mana isaa ta'u akkamii yaani warra gaafachuu jiru jira. Kaameraas. Maaliif? Biftuu sheexaanii san baabaa kee harkitee maallaqa achi harkitee hiiteemtiisa ani seenuu hanga baabaan kee dhufu yoo baabaan kee dhufan kaameraa hojii seenuu baabaa kee malee hin seenuu. Baabaa kee ni baafnaar. Baabaa kee ni baafna. Nama barbaadi baas mana baabaa kee. Nama kanaan nama biraallee dabalannee dhaynee miti akkasumatti nama biraallee ammallee akkasumatti deebinee nama qajeelutti afaanis fa'aamu gartee haa turjumaanaa qajeeluu irraa ta'u afaan hanga beeknus gartee maallaqa hin qabnus uummatatti kanneen nyaachifnee harkaa qabbaasuu qabna malee nuti achitti ho'i dhiisuu barbaadna. Nin beekamoo baabaa kee malee kaameraan seenuu guyyaa baabaan kee san kaameraan hin seenu sammana hin seenu. Kun daawwattoota hordoftoonni ijoolleen isaallee akkanitti. Anaan haa ta'u akkam jette jedha. Hot daawwattoota maal dhaamsa dhaamiif ka daawwattoota nyaata du'aa illee akka du'aa illee nu godhan daawwattoonni du'aa inni cinaa dhaabbatan. Laan hanga baabaa kee hidhaa baastanitti. Ayyee. Nuti abadaan bareetiin deemsanii baabaa kee afillee du'aa inni godhan hanga baabaa kee hidhaa baastanitti nuti waan seenu. Intala mujrima tanaatu intala hattuu tana gartee intala sheeytaana haadha siirii tanaatu hunda hojii abbaa ijoolleedha gartee balloo abbaa miskiina jallaa abbaa gartee kan nama hundaaf gartee dhaabbatu kanatti hunda ijoollee kana biraa illee baasee ijoolleelleen hanga gartee baabaan kiyya dhufutti kaameraan seennu hojii jiranii kaameraa maaliif hin seenne jenne yaa Oromoo ol deebitanii dhabina balloo dhabne balloo har'aanillee akkasi kunoo jala oolleetti namoota hodduun hojiillee jira nama hodduun nu dirmatilleedha. Gartee akka namaa dho'isuun gaarii miti namni ittiin jirmanii hin jennu warri bilaaleen namni balloodhaan namni balloon tolleef ooleef namni balloon gartee bira jajjabaa armaan tana adda baafannee namni gartee hanga kana bichaa miti hawaasa Oromoo hunda biratti nama gartee beekamaadha nama tola ooltummaadhaan nama adda qabuudhaan beekamu balloon akkuma illee beektan isa san kunuurraa ijaan harkuun dhorkanii jiranii mana hidhaasan mana kan dhiiroof mana sana baasanii bakka mana biraatti dabarsan manneeti achi jiru oollee ilaa zaatanaa kun achi jiru teenyee hanga bakka sun gartee cufattee gartee namni tokkicha aarisa bakka sana eegu gartee miti waardiyaa yaadin san sammalee namni nu biraa gartee mudiirreetiin hundi bakka sanarraa galtutti achi teenyee waan nu deebisaa dhabneeti achirraa gallee ammaan tana mana isaatti ol deebi'ee viidiyoo hanga kana gartee miti akka daawwattoonni haayi du'aa isaaniitti nu cinaa jiraatan jechuudhaaf viidiyoo tanallee as beekni waraabee viidiyoollee taa'ee asii waraabaa oolullee baloo osoo balloon hin jiraanne balloo san rabbiin balloo gannoo haa baasu du'aa ta'e sana roobsaadha daawwattoonni hanga bakka jirtan mara du'aa ta'e san sagalee nu taadha namni gartee diinagdee hin qabne namni waa harkaa hin qabne namni gartee nama bichaa min tola oola jee deemu booddeen isaa akkanuma siraa gartee kamala harka qabaatu taate waan hundaa gosa jaayisa akka qabaatu taate biiftuun intalli sheeytaanti sun haati seerii sun gartee miti isiisan akkuma isin ajjeesaatti san gartee miti siraa dandeettii itti qabaanne isiisan gartee nama tokkootu yaammadha siraa rabbiin akka warreera nu fide biiftuu gartee miti aflumaan mataarra dabarsanii gartee miti sababaa isaatiin gaafa gartee maalleen isaa isiin jalaan deemtu sun adda jette balloon akkasinni ba'a rabbiin gartee irra nu haa ansu. Yaa Oromooti yaa Oromoo kana nutti hin hubsina akkana nutti hin eegina. Yaa Oromoo bolloo dhabdanii gartee miti akka nuti illee bolloo dhabnee gartee miti abbaa ilmaanii abbaa miskiinaa gartee balloon gartee abbaa gartee ijoollee isaa kana bichaa miti abbaa yaasmeen abbaa kanaan bichaa miti abbaa Oromoo hundaati abbaa nu kana hundaati kawaloo keenyaati inni kun gartee miti nama nu kun gartee miti yoo ka jirmiidhame yoo ka biraallee ta'e abbummaan fadhee yoo miidhame gartee miti yoo uummanni siidee nutti roorrite uummata kana jalaa qabuudhaan nama bakka hundattuu tola ooltummaadhaan
نموت قسم بيو تكاف شراخة ترك تلين بيتنا تلين أنا لا كذبت بك شراخة تركين بيو nama kana hundaa gartee miti namni hundinuu bira wal qixaati balloon arragaa balloo gartee daawwattoonni hin jalleen waan hundinuu bira dhaabbate balloo qophaasuun dirqama keessanii dirqama daawwattoota nyaati dirqama hawaasa kan nyaati arra dirqama sana kan inni waan dandeessan nu bira dhaabbataadha balloo akka gabbaafnu nu godha nu jajjabeessa gartee miintala haala seerii sana rakkaannu nu godha du'aa hin teessanis qeebalamaa jirti irra gahaa jirra du'aa hin teessan ammallee akkasumatti nu wajjin haa jiraattu nuti hin jaa kuno akkuma kalee deemaa olletti arallee akkasumatti jala deemaa ollee mana amma manatti ol deebine du'aa tana barbaadaaf karaa keessan dhufne du'aa teessanillee akka ajaa'ibaa nu taa'aa jirti isin rabbii haalakaatiin akkuma gartee isin du'aa godhaa jirtan kana irratti rabbii sirraa isaa qeebaluu nuus gammachiisee balloo gabbaasee rabbii nuus gammachiisee isinis haa gammachiisuu hin jaa rabbiin gartee kanumatti haa dhiisu baabaa isaanii sana gartee osoo buleen oolle rabbi ammaa dana nu gotaa baasu gartee takkaallee bakka maallaqaa kana hunda gubbaa tarabbiitu caala rabbii du'aayiidhaas ka bakka jirtan hunda warri du'aa nu jina dhaabbatu jirtanis warri bakka jirtanii sagalee nuti hojjettanis sagalee tajaajila akkasumatti itti fufaadha warri magaalaa tana keessa jirtanillee akkuma hanqalee gartee nu jina dhaabbaddaa jiran jette namni hangi takka kana dhufee harka isaa jiran gartee waliin mana hidhaas hin dhayine achi kunoo achi fuulee isaanii dhaabbachaa oollee achi immoo dana dhufnillee ni jira. akkasumatti namni hodduudhaa kana saniyyee maqaa waan isin dha'uu miti gartee nurraa hafalleen akkasumatti deebi'aadha namni hundinuu sagalee nu ta'a balloo jechuun balloo dhabnee nuti gartee namni hawaasni kun guutuun balloo dhabuu hin danda'u nama hodduu warri gartee balloon har'a kana walitti waan inni adda baafadheen qaba warri balloon sun gartee akkuma kiyya kanatti balloon keessee gabbu'ee balloon itti jabduudha har'a adda baafadhee kunoo namni sun hundinuu dhufeeti nu cinaa dhaabbatu jira nu wajjin har'allee achi oollee arralle amma dana jirraa kunoo sa'aatana gallee rabbi alhamdulillahi fayyaa tana rabbiin tajaajilatu kennine guyyaarra haggo kudhan achi deebi'uu taates gudii deebi'uu taates bakka sanatti deemine hanga balloo iyyumaanuu harkoon kutanii jiranii bakka inni jiru sun ture dhayneen haguma gartee itti hoyywaachuu jira malee balloo yaa oromoo ol deebitanii dhabina balloo dhabne balloo har'aanillee akkasi kunoo jala oolleeti namoota hodduun wajjinillee jira. nama hodduun nuti dirmatilleedha gartee akka namaa dho'isuun gaarii miti namni nuti dirmanii hin jennu warri bilaaleen namni balloodhaan namni balloon tolleef ooleef namni balloon gartee bira jajjabaa armaan dana adda baafannee namni gartee hanga kana bichaa miti hawaasa oromoo hunda biratti nama gartee beekamaadha nama tola ooltummaadhaan nama adda qabuudhaan beekamu balloon akkuma isinillee beektan isa san kunoorraa ijaan harkuun dhorkanii jiranii mana hidhaasan mana dhiiroof mana sana baasanii bakka mana biraatti dabarsan mo'inneeti achi dura oollee ilaa zaatanaa kun achi jiru teenyee hanga bakka sun gartee cufattee gartee namni tokkichaa aarisa bakka sana eegu gartee miti waardiyaa yaadeen san sammalee namni nu biraa gartee mudiirreetiin hundi bakka sanarraa galtutti achi teenyee waan nu deebisaa dhabneeti achirraa gallee ammaan tana mana isaatti ol deebi'ee viidiyoo hanga kana gartee miti akka daawwattoonni haayi du'aa isaaniitiin nu cinaa jiraatan jechuudhaaf viidiyoo tanallee as beesni waraabe viidiyoollee taa'ee asii waraabaa oolullee badoo osoo balloon hin jiraanne balloo san rabbiin balloo gannoo haa baasu du'aa teessan as roobsaadha daawwattoonni hanya bakka jirtan mara du'aa teessan sagalee nu taadha namni gartee diinagdee hin qabne namni waa harkaa hin qabne namni gartee nama bichaa hin tola oola jee deemu booddeen isaa akkanuma siraa gartee kamala harka qabaatu taate waan hundaa akkasumas jaayisa akka qabaatu taate biiftuun intalli shayitaanti sun haati seerii sun gartee miti isiisan akkuma isin ajjeesaatti intalli gartee miti siraa dandeettii itti qabaanne isiisan gartee nama tokkootu yaammadha siraa rabbiin akka warreera nu fide biiftuu gartee miti afluma mataa irra dabarsanii gartee miti sababaa isaatiin gaafa gartee maalleen isaas isiin jalaan deemtu sun adda jette balloon akkasinni ba'a rabbiin gartee irra nu haa ansu. Yaa Oromooti yaa Oromoo kana nutti hin usina akkana nutti hin eegina yaa Oromoo balloo dhabdanii gartee miti akkuma nuti illee balloo dhabnee gartee miti abbaa ilmaanii abbaa miskiinaa gartee balloon gartee abbaa gartee ijoollee isaa kana bichaa miti abbaa yaasmeen abbaa kanaan bichaa miti abbaa Oromoo hundaati abbaa nu kana hundaati kawaloo keenyaati inni kun gartee miti nama nu kun gartee miti yoo ka jirmiidhame yoo ka biraallee ta'e abbummaan fadhee yoo miidhame gartee miti yoo uummanni siidee kun itti roorrite ummata kana jalaa qabuudhaan nama bakka hundattuu tola ooltummaadhaan namoota akkasuma beeyu
takkaaf shira keessatti argitanii lammiitanii illeen ani illee akkasumatti bakka shiraa keessatti argeen beeku. Nama kana hundaaf gartee miti namni hundinuu bira wal qixaati balloon. Arragaa balloo gartee daawwattoonni hin jalleen waan hundoonni bira dhaabbatee balloo qophaasuun dirqama keessanii dirqama daawwattoota keenyaati dirqama hawaasa keenyaati arra dirqama sana kan inni waan dandeessin nu bira dhaabbadhaadha balloo akka gabbaafnu nu godha nu jajjabeessa gartee miintala haala siirii sana rakkaannu nu godha du'aayin teessanis qeebalamaa jirti irra gahaa jirra du'aayin teessan ammallee akkasumatti nu wajjin haa jiraattu nu jedhin jira kunoo akkuma kalee deemaa olletti arallee akkasumatti jala deemaa ollee amma manatti ol deebinee du'aayi tana barbaadaaf karaa keessan dhufne du'aayi teessanilleen akka ajaa'ibaa nu taa'aa jirti isin rabbii haalaqaatiin akkuma gartee isin du'aayi godhaa jirtan kana irratti rabbii sirraa isaa qeebalu nuus gammachiisee balloo gabbaasee rabbii nuus gammachiisee isinis haa gammachiisu hin jaa.